Maatii hawwiituu akkam jirtan naga keessanii ammayyi nagaa kooti galata waaqayyoo nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu hundumaa keessaniyyuu yaada xiqqoo tokkoon qabadhee dhufe karaa yaada sanii darbuun duratti yuutuubii kiyyaa subscribe like share gochuudhaan akkana jajjabeessitan kabajaa isin gaafadha asumaan gara yaada qabadhee dhufeetitti gaafan darbu bara kana keessa bara sodaachisaa bara waliin amanne bara obboleessi obboleettii miidhu abbaa warraa haadha warraa haati warraa abbaa warraa miidhu keessa jirra rabbiin haraara isaa nuuf haa buusu kuni dheekkamsa malee hojii namaa osoo hin taane hojii seexanaati dhugaa dubbachuuf taanaan amma warroonni akkatti lubbuu wal galaafatan kun isaan osoo hin taane seexanadha hojii seexanaati seexanatu godhi jedhee akka isaan godhan taasisaa jira malee namni jaalatee haadha warraa ofii kan ilmoo irraa argate gara jabinaan lubbuu hin dabarsu akkasuma haati warraarree abbaa warraa ofii jaalattee miti kan lubbuu dabarsaa jirtu garuu seexanni waa baay'ee dalaguu danda'a nuti garuu nama sanitti eekamnaa nama santu kana godhi jennaa nama sanitti faranna baazawee namatti faraduun gaarii miti namatti faradeetti faradama akkuma jedhee macaafni qulqulluuni Kanafiyyuu kun hojii seexanaati malee hojii namaati miti. Baazawii Itoophiyaa keenya keessatti amma akkuma beekamu wantoota garaagaraati kan dhagahamaa jiru baay'inaan gaddaadha. Rabbiin biyya keenya araara buusee nama wal dhabu kanaaf irreen jaalala kennee tokkummaa isaa nuuf haa deebisuun jira asumaanii. Garuu haga danda'ameen jechuudha. Haati warraatiif abbaa warraa baazawee kan wal galaafachaa jiru dhaloota ammaadha. Nama guddoota warroota dursoon taane warroota amma reefu gaa'ila waggaa 3 waggaa 4 dura fa'aa gaggeeffatan baay'ina kawanii lubbuu fi wal dabarsaa jiru. Mana tokko jireenya tokko keessa erga eegaltanii booddee wallabbiin inuma jira. Jaalala gidduutti wallabbiin baay'ee jiraata. Garuu wallabbii san keessatti namni tokko dirqama tasgabbaahaa ta'uu qaba. Isinii galaa jira miti. Fakkeenyaaf abbaa warraa keessan yoo sirriitti kan aaree haayilanyaa ta'u ta'ee haati warraa haga tokko jalaa zimjechuu. Yoommoo abbaa warraa zimmitanyaa ta'e haati warraa haayilanyaa taate abbaa warraa haga tokko jalaa callisee akkasitti haasa'aa walii galteedhaan walii jiraachuudha malee akkanatti yoo qiimirree walitti qabatanii mana keessatti wal lolan akkanatti lubbuu ofii sababoota garaagaraatiin baasuu baay'ee ulfaata. Amma gurbaan tokko akkuma dhageessan samuuna kana feesbuukarra kan deemaa jiru haadha warraa ofii ajjeese ofirra uffannise maayini faayidaan isaa? Kuni baazawee hojii seexanaati innis jaalatee miti warra du'e rabbiin lubbuu isaanii isaan hamaaru baazawee lubbuun harkaan galaafatanii karaa waaqa gubbaatti irree maaritaan argattu akkuma jedhame hin beekama jechuudha maaliif waan rabbiin eeyyama rabbii malee waan isaan itti deemaniif humnaan achi karaa rabbii gubbaatti itti gaafatamummaa baay'ee fudhatanii hundaafiyyuu rabbiin isaanii naa haraaramu warra du'e waaqayyo lubbuu isaanii hamaaru warra jirummoo rabbiin libboona nuuf haa kennu laphee keenya nuuf haa deebisu rabbiin karaa isaa nu deeffatee nama waan gaarii walii yaadu nu haa godhu nuti dhaloonni ammaa kun waan gaarii miti kan walii yaadaa jirru baazawee baay'ee ulfaata jireenyi Itoophiyaa keessatti kan jireenyis baay'ee waddalee jira sababa jireenya saniinirree wal dhabdii baay'eetu jira garuu haga tokko haga bari darbutti furguggee fi bara gaduma jedhanii dabarfatan kan jedhasan akkasitti gadi jennee walii galee dabarsina malee lubbuu walii galaafachuun kun baay'ee ulfaata sinii jedha baazawee hiriyoonni guyyaa guyyaadhaan wal caqacaqxan qiimii garaatti wal qabatanii akkasan godha jettanii walirratti yaadina. Kuni rabbi biraayis nama biraayis wanta hin jaalatamnedha. Akkasuma yeroo hunda oduu kadhannaa gootanii bareedadha. Baazawee warroonni baadiyyaa jiran jechuudha. Hin hojjennee argannaa hin nyaannaa hin dhugnaa malee waa'ee kadhannaa karaa rabbii kanaa hin beekan guyyaa du'an hin beekan. Duuti garuu warra akkasii kanatti sirriitti kan dhiyaatu maaliif jireenya isaanii keessa hunda isaa keessa guutee kan jiru hojii seexanaati. Seexan immoo badaa jedhaan wal balleessaa jedhaan kanaafiyyuu osoo hin danda'amee ijoolleen akkasuma immoo firoottan keessan warroonni waa'ee amantaa waa'ee bara kana laaltan warroota baadiyyaa jiran jireenya isaanii gaggeeffatanii karaa mana amantaa deebi'anii waaqa ofii kadhatanii jiraatanii gorsa mataa laattanii fi bareedadha jedhee yaada gama kiyyaa sababni isaas isaan waa'uma FB kanarra hin beekan nuti amma ijoolleen biyya arabaa jiru kun baazawee yeroo biyya jirru waa tokko hin beeknu ture waa'ee amantaa keenyaan beeknu waa takka hin beeknu har'a garuu FB Facebook garagaraa kana miidiyaa irraa barree jechuudha
laallee maal taane ni jijjiiramne gara waaqaa ni deemne ka sirba dhiisee gara waaqaa laphee ofii cabsee waaqa ofii dhiifaman kan duraan balleessire gaafachaa itti deemaa jirra. Warroonni biyyaa garuu waasa hin beekan isaan seera lapheetiin ammarree waaqayyoo kan galateeffachaa jiran. Garuu osoo danda'amee fi amma baazawwee baadiyyaa keessatti namoonni gizee beetekiristaana deeman hin qaban. Yeruma awwaalcha namni du'e qofa dhaqanii galan. Maaliif kun seexanaan guutamanii jiran isaan xabala hin deemanii rabbii ofii hin kadhatanii ganama kaanan qursii ofii nyaatanii gara hojii galgala galan dheena ofii nyaatanii rafuu jireenya isaanii hunda keessa seexanni guutamee jira. Kanaafiyyuu gaafa isaan xiqqishuma dubbii wayiitiin wal dhaban akka isaan wal balleessan seexanni sun jidduu deemee maal godhaa ibidda qabsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin ibidda isaanirraa haa dhaabsu wanti hundiyyuu kan waaqa jalaa darbu hin jiru waan ta'eef waaqni keenya haraara isaa nuuf haa buusu laphee keenya nuuf haa banu warroon akkasiin walitti qayyamtanii lubbuu walii balleessuuf yaaddan irree kuni dogongora guddaadha. Rabbi biraa irree maalitaa hin argattanis ni jedha. Kanaafiyyuu waan akkasiitirraa of haa eegnu rabbiin nu haa eegu baazawwee namni of eegee hin danda'u waan ta'eef rabbiin nu haa eegu siin jedha. Yaadni qabadhee dhufee yaaduma xiqqoo kana amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siin jedha. Baay'ee